Mee viidiyoo kana dhaggeeffadhaatii saniin booda walitti dachaa. አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ እስኪ። እኔም አሁን እንደ ማንኛውም ሰው ሰርቼ ልለወጥ ብዬ ከሀገሬ ከመጣሁ ኦልሞስት ወደ 7 ወር እየሆነኝ ነው አረብ ሀገር ከመጣሁ። ከዛ በመሀል አጋጣሚ ልጅ ተፈጠረ ማለት በቃ አረገዝኩኝ። አሁን ኦልሞስት ወደ 6 ወር እየሆነኝ ነው። የ6 ወር እርጉዝ ነኝ። መውለጃዬም እየተቃረበ ነው። ግን አሁን እንግዲህ ከዚህ በኋላ ምንም ማድረግ አልችልም። እኔ ወደ ሀገሬ ነው ሊሸኙኝ የሚችሉ እንጂ ምንም ሊያደርጉኝ አይችሉም። እሱ ምንም የሚያሳስብ ጉዳይ አይደለም። ያው አንዴ የተፈጠረ ነገር ተፈጥሯል። እንግዲህ ምንም ማድረግ አይቻልም እና ምንም ማድረግ ስለማይቻል ነው አሁን እኔን እያሳሰበኝ ያለ አንድና አንድ ነገር ነው። ይሄ ያረገዝኩት ልጅ ከአረብ ነው ማለት ነው። ግን ሲወለድ የሚወለደው አረብ ነው ሆኖ ነው ወይስ ሀበሻ ነው? እሱ ነው ግራ የገባኝ። ከዚህ በፊት የሞከራችሁ ካላችሁ ኮሜንት ላይ አሳውቁኝ። ባይ Lakki giiftiiti yayyaadda'iin mucaani kan oomishame Itoophiyaatti kan immoo Afrikaa keessa galee Dubaayitti kan dhalatus Dubaayitti yoo ta'e ilkaan kan baasus Dubaayumatti garuu immoo iyyuu kan deebi'ee gara Itoophiyaa galu kan ta'u yoo ta'e immoo kan ilkaan baasu beergit Itoophiyaatti jechuudha. Kana jechuun immoo yaani biyya faranjii ilaalee daawwatee bashannanee keessa jechuudha. Galee Itoophiyaatti dhalate jechuudha. Kanaafuu kanuma Itoophiyaatti jennamu kan Arabaatti jenna ijoollee. Bifti isaa garuu hin addaata. Maaliif jennaan yaani Afrikaan isaa kan keessatti oomishamee Itoophiyaa illee ta'u kan keessatti guddate immoo Dubaayii ta'a jechuudha. Akkasumatti fakkaate ana. Mees maal jettu warroonni koomentarii ashama harka fuune kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti Waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Isinis akka nagaa fayyaa naaf taatan Waaqayyo irraa abdii guddaan qaba. Edaa viidiyoon kana keessatti warroonni afaan Amaaraa beektanii waa hubattan jedhee tana yaada jechuudha. Obboleettiin keenya kun akka jettutti daa'imaan ulfaayee Saa'udii ergan biyyarraa dhufee baatii torbaadha. Garuu akka tasaa ta'ee daa'imti na ulfaayee namicha madaamirraa yookaan jaarsa madaamirraa nan ulfaayee amma na kan daa'ima ulfaa'u kan daa'ima dhufuu nan rakkifne. Daa'imti kuni zeegan daa'ima kanaa eenyu ta'a? Itoophiyaa ta'a moo Saa'udii ta'a yookaan immoo Araba ta'a? Daa'imti kun kan Arabaati moo kan Itoophiyaawii ta'a? Meenaa hiikadhaa warri beektanii jechaa jirti jechuudha. Wayi balaachoo an akkasin jedhu giiftii kooyi. Mucaan kee daawwannaa bare garuma keessa iddoo jiru daawwata. Kanaafuu biyyuma jirtu san ta'a jechuudha giiftii koo. Abbaa maquma madaami sanitti baase. Isuma isa oomishe sanii faafirikuma isa oomishee facaase sanii isuma abbaan isiif galee malee abashaa ta'uu hin danda'u. Akkamta abashaa ta'a? Kan oomishe kan facaase kan biraa yoo ta'e hundeen isaa sanyiin isaa biqilli isaa yaani tokko ta'uu hin danda'u jechuudha giiftii koo. Akkasii mitiiree maal akkasumatti fakkaataan. Innaa hordoftoota keenya warroonni astaasabii yaada jajallataa qabdanii ishiin qoosa dhaafisaa jettu inni dhugaasaa jettu ani waan irraa beeku sun qabaachuu baadhee jechuudha. Warroonni yaada akkanaa qabdan warroonni astaasabii akkanaa qabdan osoo nama akkana ta'e rakkoon irra ga'u maalidha warroonni jettanii tokkoof tokko wanti beekuu qabdanii biyyoota Arabaa keessatti jaalattanii jibbitanii jechuudha. Wanti isin beekuu qabdan gadi fageechitanii nuti kan biyyaa baaneef kan gola ormaa keessatti makaraa arginuu fi dalagnee of jijjiiruuf malee heerumnee yookaan isaa wajjin akka barbaanne taane ilmoo argachuuf miti. Kana sirriitti of eeggannoo guddaa godhadhaa shamarran keenya. Maaliif jenna shamara jechuun okkotee cabdee fi shamara jechuun tokkodha. Miidhamni takka yoo nurra ga'ee miidhama san jala darbuu hin dandeenyu. Kan jirru Itoophiyaa isinitti fakkaatina. Kan jirru biyyoota Arabaa keessa. Biyyoota Arabaa keessa. Akka Itoophiyaa sanii yookaan hiriyyaa wayii baasee jaalallee wayii baasee hojii fayyadaman kiniinii nyaadha yoo jette yookaan immoo yoo waa ta'e yookaan garaatti naafe akka Itoophiyaa san deemin baafadha yoo jette biyya kanatti daa'imti tasa sitati yoo jedhu garaatti si hafee dhugaan siniin jedha wanti ba'u hin jiru. Seerri lubbuu baasus hin jiru. Booda rakkoo gurguddaan isinirra ga'a jechuudha. Wantoonni akka qoosatitti jammarame gaafa oduu tasa dhugaa ta'ee maal takkana na godhe
maaltu rakkoo kana keessa na seensise jettanii boochanii booda rakkoo kana keessa ba'uu hin dandeechanii jechuudha. Jarri akkuma nu jaalatan yoo nutti illee nu jennullee jibban duddallee yoo nutti garagarchan akkasuma jiru. Niif galeemi akkasuma jiru. Maaliifi jennaani akkuma afaaniin ilkaaniin sobanii kolfanii keechi isaanii gubbaa isaantu addaata malee keechi isaanii baay'ee gurraachadha. Niif galee baay'ee gurraachadha keechi isaanii. Kanaaf of eeggannoo godhadhaa. Keessattuu nagaadhaan fayyaadhaan biyya keessan galuu jecha of eeggannoo gurguddaa godhachuu qabdu malee waa biraa gochuu hin qabdan isiniin jedha. Daraa keessan hordoftoota kiyyaa. Egaa viidiyoon kiyya kana fakkaata. Baay'ee na kofalchiiste bayzawee baay'ee na haalli ishii yaadni keessa darbite shaaffadummaan ishii sirumaa ofirrumaa baatee ofirrumaa haftee amma asitti ta'ee jira daa'imti. Garuu daa'imti kun eecha gaafa akkana gootu eenyu akka ta'e hin beektu ati. Gaafa waan akkasii gootu eenyurraa akkana ta'e eechattan akkana ta'e maaltu akkas na godhee sirriitti beekuu qabda giiftii koo. Nu keessa hin jirru kana keessa gattaa nurra gadi taa'ii nurra nuti kana keessa hin jirru jechuudha. Ibgalee miti hordoftoota keenya kana maal jettu isiniin jedha. Egaa tasaa namni tokko beektanii biyyatti illee as tasaa sabiin isaa yaadni isaa kan likiskisuma yaadu waa'ee likiskisuma yaadu ni jiru beektanii namoonni tokko biyyaas gaafa ba'anii wanta akkanaa kana raawwatan rakkoo nu doorra ga'e waan salphaatti fakkaachuu danda'a beektanii gizee tokko ce'umta akka Tigreedha biiroo wajjin dhufneerraa wajjin hojjennee biirootti wal argina jechuudha. Guyyaa tokko akka carraa boqonnaa yeroo baanu biiroottanii fishiin bakka tokkotti wal argine jechuudha. Inna maallaan jette beektanii jalqaba irratti jette bilbila boyfriend kiyya wajjinan viidiyoodhaan haasa'e jette. Isa wajjin viidiyoodhaan haasa'ee ka'een isarraa ergan cufadheen booddee ilma madaamii arginaan akka tokko na goggodhe. Waanuman ta'uu wallaalee. Yaani odoon hojii waan biraallee hojjedhe dasna jedha ture. Waan godhu wallaalee tuman gidduma mataaf qabadhee deeme jette. Amma kana jechuun yoo ishiin akkas naan jedhu san baay'een rifadhe jechuudha. Basma'aan booldumaa faas quddusaa da'umlaa kamiin kuni seexana turre jira yaa rabbii kiyya jedhee tuman jechuudha. Garuu fayyuma qabdaa jedhee sanan bishaan fuudhee fuulatti naqee jechuudha. Gizee ishiin jecha akkasii naan jettu. Maaliif jennaan bakka jirru beekuu qabna shamarran keenya. Waan hojjennu beekuu qabna sirriitti. Maaliif akka biyyaa baane beekuu qabna. Wanti hunduu iddoo qaba. Namas qaba, iddoos qaba. Iddoon hundumtuu iddoo cimilliqii miti jechuudha. Sa'aatiin kun iddoon biyyi jirru kun iddoo dalagaa biyya hojiiti malee biyyattiin yookaan immoo camallannu likiskisa hojjennu akkasii miti jechuudha. Niif galee miti akkasii hordoftoota kiyyaa. Kanaafuu shamarran keenya sirriitti of eeggannoo godhadhaa waan akkanaarraa wanta akka qalbii taasifamu kanarraa astasaasabiin taanerraa yaada dogongoraarraa boruu ofiitiif jecha hojjetnee biyyatti gallee nama taanaa maatii keenya jijjiirraa ofii keenya jijjiirraa jennee yaadnee sirriitti waan hundarraa fageechinee of eeggachuu qabnaa jechuudha. Akkasii egaa viidiyoo kanarraa qabadhee dhufe immoo kana fakkaata. Viidiyoo kanarraa waa baay'ee hubattu jedhee yaada. Egaan viidiyoo kiyyamoo asumarraanan goolaba turtii na wajjin gootaniif ulfaadhaa galatoomaa isiniin jenna. Mana kanammoo laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaa gara maamila keenyattis dabalamaa nu jabeessaa jabinni keessan nu barbaachisaa jabinna keessaniin immoo sirriitti waan baay'ee waan babal'aa isinii qabadee dhufuu hin danda'a jechuudha. Yoo isin na jajjabeessitan jechuudha. Akkasii hordoftoota kiyyaa turtiin wajjin gootaniif ulfaadhaa galatoomaa mana kana laayik godhaa isiniin jedha. Baay baay.